Eenyutu waan balleessini akka nama yakkamaa namaaf dhuftee namaaf duute oolchuudhaaf lubbuun. Tole maqaan keessan eenyu jedhamtu eessarraa dhuftan waan waaqayyo lafa kanatti isinii godhe saba kanaaf dhugaa ba'a. Ani maqaan koo Gaaromsaa Lammeessaa jedhama. Jiraataan Masiitii waldaan kan keessan jiraadha. Waan waaqayyo naa godhe waan baay'eedha. Kanaammoo kan waaqayyo naa godhe garuu dhaabadhee miti jilbeeffadhee dhugaa ba'a. Naannoo ji'a lamaan kanaa ji'a kanaaf torbee lamaan kanaa natti fakkaata. Abjuudhumaan halkan natti dhufee alkan akka kumtaala warra laalaan dibatanii deemanii natti fakkaate sotoon baadhee deemu qaalaa wayii bu'e. Qaalaa sana keessa isa achumatti gatee utaalee naan ka'u maal taatettee ati manaa kiyya na qabde. Ani utaaleetuman ka'e maal taatettee naa isheen na qabdu umtu na bira hin jiru qaalaanis hin jiru. Sanumaan gaafum sana ganama isa bokokumaan na qabe. Gaafa bokokaan na qabu akka hin taane na godhe. Waan godhuna wallaalee ol jechuu gad jechuu nan dadhabee inni edda kana na godhe kana natti fide yaa waan jedhee tan boo'e. Hamma ijoollee si waamu inni amma hojii waamta booda ofiin waammattan jedhee. Ay na waamte ijoollee waamte ijoolleen dhuftee akkimi si geessinaan naan maal hojii na geessitu akkanumaan xaariin barbaachisu kuni haaduu naa fida nan dhoosan jedhee. Maal goona lakkira waan godhuna dhabee raadiyoo kalaa daawwallee raabaduu jedhan daawwaltani kan maal godha sichi kunuunsa du'aatii jedhee tan taasifaa kute. Amma qoricha kana noo baasu homanaan siqu. Waan godhu gaafa nabuuni warqee keessa ututuyyeessaa kutanaa fidan jedheen aduuna dinnaan. Warqee sana keessaa fidanii naa qoonqottee of qixxeessuma humna gochuu dite homanaan siquu dite egaa waan silaa ta'e natti dafii. Chaansi kodu amalee sila jirreefu natti dafeen gara du'aatti waaqa kadde. Innaan xinnoo turu wangeelawii taa'amee fi wangeelawiin bultiin dhufan of kalaan ergee. Dhufanii waaqa naaf kadhatanii mana muluu beekasamni ijoolleen kan birmatanii dhufanis hin jiru. Ijoollee kaan ijisiisee kaan hooqisiisee gaafa inni ta'u hafuura seexanaa jedhanii anas achuma olla qabanii deeffachiisiti keessaa bayyadanii anas na kaasanii sanumaanan ka'ee kan waaqa naa galateeffadhan. Mana yaalaan deemnee dhibee keessan kana manni yaalaa maal jedhe? Innaan mana yaalaa guyyuun tokkotti na cannaqee guyyuun tokkotti na cannaqee ani jarri na kaasanii ol jedhee isaan faana taa'ee buna dhugee sanaan nama normaalii ta'ee jira. Saatii masaasinni kadhatan sanatti ol kaatanii dhibee sun irraa badee teessanii wajjin buna dhugdanii? Isaan faana taa'ee buna dhugee sanumaanaan ka'ee fayyee. Garga keessa walitti buusaati waaqayyoon Dhugabaatiin koo lammatamuu baranaa eddumaan tsaalootiidhaan kadhannaa jammarreeyyi dudduun kutee naqabe. Waan godhu nan dhabee inna kun naan jedhu maal jettee tartanaftu jettee ishiin na fiddi. Amma gaafa faarfataa hirkoon faa dhufe as taa'ee cannaqaman. Ka'a faarfadhaadha inni. Ani immoo ka'uu dadhabe. Ammatuma inni xumurannaa jedhu raadiyoof kalaan dugda gizeedhum sadii na rukute. Sanumaanan fayyee isa waaqa naa galateeffadha. Saatii raajiifaa harka isinitti buusa sanaa kaasanii dugda keessan isin kutuuf isin dhiise jechuudha. Eddasi duddi koos nan dhukkubne garaan koos nan dhukkubne kana waaqa naa galateeffadha naa ililcha. Kanaan immoo ayyaana kana kanumatti siifaa baay'isu ayyaana kana dachaan siifaa baay'isu naa jedhaani. Bakoo kaleessaa yommuun yaadadhu utuu harka keentaane silaan bayyaanadhu. Daftee laga qabdee gaafa haalli na lubbee marmarsa kongoonee jooraa.